odoo jaarsi jiru anaan ajjeesin. Utuu man jaalallee qabaadhe jaalallee koo wajjin dhufees bashannanee kan itti natti tolu. Maaluma kee jaallattee dhuftiin jedha amansiisni ati jalqabumame akkamittiin jaalallee qabaattaadha. Yoo waaqa sodaattee dhufte malee maal koo jaallatti sallee. Sobdinaan jedhina malee shamarran horroo eeboodhaan gurra isaanii uratu. Sana qabaatte jennaan shimallis yoo asirra taa'e yoon achi taa'e yoon dallaa kana ala taa'e yoon daandirra taa'e inuman jiraadha akka namaatti. Ati sin jiraatta. Basoru kutanna gali sukarri mi'aayera gali maalo adaraawaqaa gali library maal fuutaa gali dubbistee osiin galu gali qabxiin hin jiru gali maaf qarshii warra kee fixxa gali dinquma keessi wayyaa gali dabara gali. Focus. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanuu dhagaye. Hello. Abet. Maski. Nany. Akkam jirta? Galatu Waaqa. Nagaa akkamati? Fayyaa. Yaa obboleettii koo baadiyyaarraa gara Finfinnee dhufeeni. Okay. Gaafa nufu abboo akkas gaafa ilaalu fooqii duwwaan itti ta'e of dudduuba gaafa ilaalu konkolaataa bichaadha. Inuu mana joon jessen siin jedha dhugaa rabbii inuu mana joon jessen siin jedha. Na dhaggeeffadhu obboleettii koo. Kanaan booda suuqii tokko bira deemeetu hin taa'u. Afaan Oromoo haasa'u nan arga jedhee yaadne mucaan tokko dhufe kaardii gaafate gaafa inni kaardii gaafatu anis gammadeen bira deemeen mucaa kana gaaffii gaafadha. Mucaan gaaffii gaafadhu kuni namuma bira taa'ee hojjedhullee naa barbaadi jennaaniin. Bilbila keenaaf kenne mucaa kana rabbi isaa eebbisu nama bareedaa ture immoo bilbila keenaaf kenne mucattii nama mana ishee nama mana ishee taa'ee hojjetu barbaaddi gaafachaa turte iyyaafachaa turte wanta ta'eefi. Akkanaan jedhe dhugaa rabbiin siin jedha. Dogongortee jirta. Akkanaan jedhe gaa mucaan kun dhugaa gaafa akkuma sagalee kee dhageen immoo nama gaarii akkati taateen baree. Dogongorii jiraata. Waan si ajaa'ibu immoo bakka waan rakkoon qabu amma waan an hojjedhu mana kee siifan qulqulleessaa qodaallee siifan miicaa. Yoo barbaadellee miila siifinne ogummaa tokko immoo qaba waan si ajaa'ibu. Ogummaan kuni tiruudhaaf gogaallee gargar hin baasa gaafa ayyaanni dhufu. Tiruudhaaf gogaa ogummaa gargar baasuun qaba. Dogongortee jirta dhiifama. Dhugaan si jedha akka gootu. Akkam taane akkas taane Oromoo akkam taane akkas taane gajamoo cabe taane hidda muruu dadhabne xaddee dulloomte taane tabba ba'uu dadhabne bona nuuf darbaa jennaan ongeen lafaan nu dha'e ganna nuuf darba jennaan dhoqqeen mataa nu ga'e tokkummaa laamshessinee waliif yaaduu awwaallee amma geenyu irraanfannee akka taanus wallaallee gidiraa daangaa darbe tuffiif roorroo alagaa dhumaatii qote bulaa du'a uummata nagaa nagalchaa jettee kaatee yoon dubbanne qafiraa abiddi boba'u kun boor mana kees gubuuf jira kan haadhoo keef hin taane irraan eeggatiin waan tolaa diinni ganda keef miti eenyummaa keef si lolaa. Warra mana kana jirani mucaatiin namni manaan jiru. Inargamu waan saan nama fakkaatu. Maaliif yeroo warra manaa jedhu na jalaa qabuu diddaarii? Warra manaa waan mini warra lafaadhas. Shakabo. Free drinks in the house. Bacho bilamba la base agarrado. Abba beto bacho bilamba la base agarrado. Lakki jennani se bate antalato. Abba beto lakki jennani se bate antalato. Ani rafu bakkanni sanana fini. Abba beto nani rafu bakkanni sanana fini. Yoti yatate konna birana fini. Abba beto yoti yatate konna birana fini.
Maaluma qorqoraa wanti bilbila kanarraa maaluma tuttuqxa. Yeroo hundumaa bilbilaa fi tikee walirra. Simaanuu sammuu keessa na doochuunni. Maaluma gootati kan. Wangeela ka dubbii sagalee waaqayyooti ka. Akkamitti iddoo jirtu teessee dubbista ka. Akkam goota. Wangeela dubbisaa irraa mata. Maal goota re? Argine. Maal goota re? Isa malee waan ta'u. Kan mana gubbuu dhiisiti natti wacuu dhiisiti. Ol galee mucaa koo raffifadhaati. Dhaqiitti daabbarii bitiif. Dhaqi. Animee. Deem. Animee. Yoonni fincaa'ee yoonni nageen quufu ta'e an biteen dadhabu mucichi mee hin guddatu hin guddatu mana fincaa'ee irra taa'uu dadhabee mana kee. Disiinsiin hin jedhuuti dhaqi daabbarii mucaa koo bitii kottu ol galee raffifadhaa bo'aa jiraati. Anu daabbarii maa fedhan sii kuu ga'e. Amma. Tole nan bita. Haala mucicha gadi ba'ee fincaa'u hin deemuu hin danda'e. Pirezidaantii keenya miti kan naannoo isaanii keessa dhaqee birrii miliyoonii 100 kenneef. Kunoo har'a gaafa daangaa darbanii dhufanii morma ijoollee Oromoo muranii footoo ittiin ka'an dubbatanii ajjeecha har'a godhamaa jiruu fi warra kanatu godhe birrii miliyoonii 100 baatanii xiyyaaraan naqanii kennaniif. Salphina kanatu nu keessa jira akka barbaadan nuti taphatu. Haati Oromoo utuu beessu, maatiin Oromoo utuu ajjeefamu, gaddi Oromoo keessa utuu jiru, Boorana keessaa utuu beela'anii miti, Baalee keessaa utuu beela'anii miti, Horroo keessaa utuu Oromoon buqqa'u miti, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa birrii miliyoonii 100 baatee kan inni geesseef. Har'a birrii sanatu Oromoo ajjeesaa jira. Har'a birrii sanatu morma ilmaan Oromoo irraa muraa jira. Qabdii kennaniif. Muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo darbe maal jiran Dr. Abiy Ahmed. ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ፋኖ ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ፋርሰን ከነምኒ ሐረከን ልማን ኦሮሞ ዱጉጋ ጅሩ ሐረ ሞርመ ዮሌ ኦሮሞ ከሙራ ጅሩ ሀደ ኦሮሞ ከንቦሲሳ ጅሩ ቄቄኛ ከንጉባ ጅሩ ወረ ከነምቲ ወረ ደንገደ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ብሪ ሚሊዮን 100 ባቴ ፊ ደቀምቲ ቀብዲ ከነኒ ፊ ገለምቲ ሆሪ ከና ፋርሳ ከናን ሐረ ኦሮሞ ወለጋ ብጭሲሳ ጅሩ ኦሮሞ ወለጋ ረቲ ሙዳበት ሲቲን ፈካቲን ሐረ ዮ tokkoon ke bakka jirtu kaate jara kanaan mormin borqee ke qaqqaba borsi qaqqaba wallaggi qofaatti waan isaan godhen qabu wallaggi qofaatti waan isaan miidhen qabu daangaa darbee dhaqee jara kanan dhoofne yeroo isaan beelaanii dhufan ofitti qabee simatee fi lafa kennee fi jiraachise malee